Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota haadha kootu akkam jirtu fayyaa keessanii warroota amantii biraatiif ashama harka fuunee jirtu bakkee jirta itti nageenya rabbii isin faana jiraatu annagaa kodha galata rabbii isinillee nagaa fayyaa guutuu akka qabdanii qabdiif amantii guddaa isinirraa qaba. Akkasumas warroonni maatii yuutuubii kanaaf hin taane maatii haadha hiyyeessaa fi hin taane dirqama maatii ta'atii jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada. Kutaa fi amantiidhaan waliin qoodina. Kutaaf amantiin osoo waliin qoodin osoo gandaan adda waliin baasin haadholii biyyoota rakkatan keessa jiran hundumaayyuu gargaaruudhaaf qophii xumuree of danda'ee dhufee jira jechuudha yuutuubiin kun. Kanaaf immoo isin immoo maaltu isinirraa eegama? Viidiyoo kana qofa ilaaluudhaan maallaqa inni herregu fuula keessan duratti birrii ammana herregee adiseensi isinitti agarsiisa, akkaawuntii buukii isinitti agarsiisa, birrii ammana herregee birrii ammana abaluutti ergina jennee feemasoota warruma ciccimoo nama gargaaran biyyoota keessa deemanii nama gargaaran hiyyeessota birrii kennanii isaanitti ergineetu birrii kana isaanitti erginee akka isaanillee viidiyoo waraabanii nu ergan goonaa jechuudhaaf nu jajjabeessa waan ta'eef ana qofa miti kan hojjechaa jiru. Viidiyoon asirratti gadi isinii dhiise malee kan uummata gargaaraa jiru ana qofa miti jechuudha. Asirratti immoo wanni baay'ee tokko gurraacha'ee jira nan dhiqaanii gaafan viidiyoo hojjedhu fuula kiyya akkuma viidiyoo waraabeen gadi dhiisu bootaan itti dhiqaman hin jira. Editingii keessatti gaafa editii gootu fuula kee dhiqxee bareechisaa jechuudha. Naddaata jechuudha malee normaal fuulli koo normaalidhuma xiqqoo addeessu jechuudha. Kanaaf dhiifama fuulli kee akka addaatee akkana gootee hin jedhina xinnoon ni jira miti ree namni miidiyaatti ba'u tokko xiqqoo of tottolchee dhufuu qaba. Nuti immoo mana madaamii keessa jira of tottolchuullee hin dandeenyu. Kanaafidha jechuudha. Gaani gara haasaa kootiitti hin deebi'a dhiifama. Haasaan harkaa wal mattee kanaaf jechuudha. Adaraa keessanii yuutuubiin kun guddatee bor bakka guddaa ga'uu danda'a. Boritti gaabbuu dandeessu waan ta'eef haadha hiyyeessaa nama beela'aa waan nyaata hin qabne jira joo. Nuti amma maatii keenya gargaaraa jirra ijoollee. Warri maatii ijoollee isaa biyya ormaatti ergate akkuma keenya haatiif abbaan keenya biyyaa nu baasanii isaan gargaaraa jirru. Haadhaaf abbaa keenya gargaaraa jirru. Firoota keenya gargaaraa jirru. Haadholii warri kaan immoo warroonni mucaa hin qabne jiru. Warroonni dhala hin qabne jiru. Namoonni bakka miidiyaa kanarraa argaa ooltumteera. Isaanuma argeetan garaan na jibbee bakka namoota gargaaran hin qaban. Nuti maatii keenya hin gargaarannaa miti. Isaan immoo namoota gargaaran hin qaban. Kanaaf nuti immoo jechuudha dirqama keenya ba'uu qabna jechuudha. Haadholii keenya gargaaraa jirra birrii keenya. Kanas immoo viidiyoo kana itti banuu qofaan jechuudha. Haadholii keenya gargaaruu qabna jechuudha. Warroota beela'anii ani gaafan birriin asirraa argamu gaafa birriin galu seera yuutuubii guuttatu ijoollee feemasii warroota bebbeekamootti birrii kana ergee akka isaan viidiyoolee waraabanii nu erganii isinillee itti gammaddanii isinillee itti jabaatanii yuutuubii kana shirshira walii gootanii guddistanii yeroo dhiyoo gidduutti isin argisiisaa jechuudha. Kanaaf jennaanii adaraa keessan sabiskiraayib godhaa viidiyoo kana itti banaatii dhaggeeffadhaa. Sabiskiraayib qofa gochuu miti. Viidiyoon kun dirqama itti banamee taphachuu qabaa jechuudha. Saatii lakkaa'u waan ta'eef ammaaf saatii lakkaa'u maallaqa lakkaa'u. Gaafa seera yuutuubii guute immoo maallaqa lakkaa'aa jechuudha. Kanaaf dirqama keessan bahuu qabdu Oromoo isiniin jedha. Har'a namoonni gaaffii qabdan na gaafadhaa jedheen ture. Namoonni gaaffii yuutuubii qabdan akkaataatti yuutuubii banatan akkaataatti tambalalii hojjetan footoo jechuu tambalalii warroonni hin beekne jiraachuu dandeessu akkaataatti hojjetan waa hundasaa jechuu asirrattis naamma asirratti gadiin dhiisame yoo jedhee yuutuubii dadhabsiisa. Maaliif yuutuubii dadhabsiisa? Maaf yuutuubii dadhabsiisa beektu? Yoo baay'ate kan barbaadu nama 2-3 ta'a. Amma kan yuutuubicha banachuu barbaadu yuutuubii banachuu barbaadu yoo baay'ate nama 2-3 ta'a. Kuuwwan beeka maala amma ijoollee hundumtu yuutuubii marra jira beektanii kuuwwan hin beeku dhufanii ilaalanii yuutuubiin kee hin dadhaba gadi bu'aa ta'a jechuudha. Kanaaf feesbuuka keessan seeraan naa barreessa. Mucayyoon tokko feesbuuka kee naa barreessitee turte naa galuu hin dandeenye naa dhufuu dide beekte. Kanaaf feesbuuka keessan naa barreessa yookiin immoo maqaa tiktookii keessanii koomentii jalatti naa barreessa. Isinii banee maqaa guutuu wajjin iskiriinii keessan bilbiluma keessan qofa sheer natti gootu. Bilbila keessan sheer natti gootanii isinii banaa jechuudha. Ijoollee baay'eedha akka itti banaa jira. Paaspoortii isaanii ani hin argu dhugaa dubbachuu fi yeroo itti paaspoortii irra ga'u jijiitii 8 maqaa 4 fi lakkoofsa 4 itti naqee iskiriinii kee narraa deeffadhu jedhaanii akka hin arginetti jechuudha. Wallaahi laazim
narraa deeffadhu jedha maali naan jedhu laa deeffadhu wayin dagadde deeffadhu jedha indeeffatti saniin booddee lakkoofsa bakka akkasiiti lakkoofsa anaan na dhossiiti itti qayyaradhu jedhaan dhugaa rabbii itti qayyaradhu bakka akkasiiti lakkoofsan jedha kanaan hin beekne jedhaan itti qayyaratti iskiriinshoot godhatte keewwatti ani arguu jechuu yooma bakka nama hin jiraa mitire namni laama namni nama jara deebi'ee nama hatu jira yuutuubii kanallee beektanii kanaaf mucayyoon na shakkiti jedheetanii ijoollee nama meeqa banee akkasitti banee akkan hin argineeti jechuudha booda na shakku kaamba yoo ka'ee yuutuubiin kun waa ta'e namni waan namaan jedhu dhabu waan ta'eef kanaaf natsaa'uuf baasuuf jedheetanii akkasitti banaafi jechuudha kanaafiyyuu jennaanii hundumti keessanii utuu yuutuubii banattanii jedhaan dhugaa rabbii tokkokiirra deemtanii abaaboo kadhachuu yeroo keessan gubuu silkii haasoftanii waan mantaanii haasaa oolanidha yeroo keessan gubuu feesbuukii irratti yeroo gubuu tiktokii irratti yeroo gubuu dhiistanii viidiyoo tokko 2 3 yoo gadhiifannee waluma keenyaaf waliif ilaallee wal guddisne wayya malee tokkookii irra deebinaa jechuudha dhugaa dubbachuuf wal guddisna bakka numatu wal guddisaa numatu wal kaasaa bakka kaleessa dheengaddaamman garee uume guruupii uume ijoollee guddisaan ture jechuudha ijoollee hundisa yoo baay'ate nama hundi isaanii immoo ni ta'anii jiru namni otuun hin guddisiin keessaa bahee hin jiru jechuudha amma gareen dhaabbatee jira guddatanii hundi isaanii namaaf hin jiru namni sabiskiraayibiin guuttanne hin jiru 1 saatii guuttate yoo baay'ate nama 2-3tu saatiin guuttanne maqaa isaanii nu yaadadha ijoollee 170 moo 160 wayii turre inni kaan bakka quufee bakka gaafa maal jedhu keessaa babaa inni kaan immoo wallolee keessaa baa inni kaan immoo anuma kanaan wallolee keessaa baa seeraan hin hirmaatanii bakka dubbii garagaraa jira beektanii garee kana keessaa kanaaf garee walitti qabuu sodaadhe ammas deebii beektanii ijoollee kana ajinillee wallolee san fedhu ofuma kuutii keessaan gargaara saatii bitatanii garee sabiskiraayibiitti immoo nan galcha garee sabiskiraayibii hin jira kan sabiskiraayibiitti wal goonu nama 2,000 wayii meeqa jira sabiskiraayibii ji'a tokkotti hin guuttatta bochi keessatti dammaratte yoo feete jechuudha saatiidha malee saatii immoo itti bitta bakka kana yuutuubiin kanaaf maallaqa keessan baaftaniillee yuutuubii tokko namarraa hin bitina yuutuubii tokko maallaqa keessan baaftanii hin bitina yuutuubiin boriin badaa yuutuubiin yookaan gaafa abbicha harka jiru bi'uu guddaa qaba gaafa dhufee sirka ga'uu bi'uunsaa gadi bu'aa ta'a jechuudha kisaaraa keessa si galcha yuutuubii hin bitin itti rakkadhuuti banadhu Abdulaappiin viidiyoon barsiisa kataatti yuutuubii banatan ijoollee baay'een viidiyoon barsiisu viidiyoo isaanii jala deemaatii banadha nuti viidiyoo isaanii jala deemne namoonni immoo lakkinaa galuu didee naa banii jettanii kottaa silkii keessa irratti isinii bana ofii kooti malee yuutuubii birrii tokko baaftanii bitina maaliif bittu kan maal ta'eef yuutuubii bittu hin bitinaa ofuma keessanii wal guddifna amma birrii 100 fayyii yuutuubii bittu gaafa inni sitti gurguru bi'uunsaa 4,000, 5,000, 6,000, 7,000 qaba bi'uunsaa abbichi beekamtii waan qabuuf jechuu gaafa sirka ga'u immoo ati viidiyoo kee yookaan tokkirra waraabdee fiddee gadhiistaa yookaan immoo ofuma keetii dandeetti qabdu hojjetta yuutuubiin kee gadi bu'aa deema malee ol ka'an deemu yoon waan ho'aa ajandaa ho'aa fiddee irratti gadi hin dhiisini yuutuubiin kee gad deema malee ol hin deemu kisaaraa galtee moo hin galte kanaaf ofii keetii itti dadhabdee laffaatee akka nuyi itti dadhabne guddifanne akka nuyi itti laffaanee guddifanneetti guddifachuu qabda malee qophaa'an bitattanii nyaachuun barbaadina itti dafqaatii guddifadhaa yoortisaallee isinitti mi'oofti wanti qophaa'aa bitatan kun namatti mi'ooftu kanaaf jennaani hin bitinaa yuutuubii birrii keessanii hin taphatina hiyyeessaa kennaafi bakka itti yuutuubii bittani deemaa hiyyeessaa kennaafi kanaaf jennaani warroonni kaan hin beeku warroota hin beekneefi akkataatti tambalali yoo jennu wallaallee yoo jettanii kan yuutuubii fiduu kan namaa fiduu kan akka namni dhufee silaalu kan godhu yuutuubii miti tambalalii ati hojjettu footoo ati hojjette irra keessu sanatu maaltu jira viidiyoo kana keessa maaltu jira maaliidha jedhaniitu tambalalii irratti arganii yookaan immoo footoo irratti arganii dhufanii si daawwatu. yuutuubiin murteessaa miti footoo hojjechuudha murteessaan isa kana nu barsiisi yoo jettan immoo zuumii banadhaa hundi keessan zuumii banadhaati viidiyoo Abdulaappii jala deemaati akkataatti zuumii banatan ilaalaati zuumii banadhaati guyyaa 4 itti rakkadhee ofii kootii isinin argisiisa iskiriinii koo sheer godhee akkataatti hojjetanii isin argisiisaa jechuudha
Kanaaf jennaani viidiyoon immoo asirratti waraabee gadhiisuu hin danda'u. Viidiyoon hojjedhe immoo jira kanaan dura kan inni namaaf ergaa ture telegiraamiidhaan innillee na biraan jira viidiyoochi. Suuta jedhee kan inni hojjedhe ijoollee baay'een gara ijoollee 20-30 olii bira ga'ee jira tambalaliin hojjedhe sun jechuudha. Kanaaf jennaani isa hojjetamaa sanallee fuudhee sheerii godhaa jechuudha kan inni hojjedhe jechuudha. Asirratti immoo kan hin maxxansinee YouTube illee dadhabsiisa akkuma isinitti hime jechuudha. Faayidaan qabu jechuudha. Gadi bu'a malee ol hin adeemu. Kanaaf keessa sheerii isinii godha. Dhugaa rabbii tambalaliin hojjedhee ijoolleedhaaf sheer godhe suni nama 10,000 meeqatu hojjecha. Nama hedduutu irraa barate, nama hedduutu irraa hojjete jira. Kanaaf sheerii isinii godhaati feesbuuka keessan yookaan maqaa tiktookii keessanii asirratti naa barreessaa isiniin jechuu barbaada. Lakkoofsa kommoo asirratti gadhiisuuf xiqqoo biiziin ta'a. Kanaaf jedheen dhiifama.